بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأني سرقت أن كن بليون كيا مد النبي جامتي. كان زيد بن ثابت رضي الله عنه ربي قرتني سان رجالته هندو مساني تيو إسي تنقرتي نمباسي رسول ربي تفدا عليه الصلاة والسلام زكاة فطري كان قرتني نمباسو بربادا وان كانت قرتني وانا ما قرتني ارغيتن كان وان شربان بيتمو كان والكتوفتي جانو لما قرتي كدبتنيتي ربي قرتني سن الرجالة هندو مكينيو ورا قرتي حكام باس ربي هانتاسسو ولما ينك قرتي جانتي وانتون مد النبي توني قرتي تنيني اسين وانا ما قرتني سن ارغيتن تنان والكتوفتي جاول انترتو kanaaf namni gartanii muddii tan argatanii waan kanan baasuun ni danda'ama jedhu lamaan akka dubbatanitti jechuudha. Obboleewwan kiyya hundi kennayyuu waan tanaan safaranii yoo ilaalan isiin takkitti mataatii jechuudha, takka waliin tartu. Kanaafuu warri gartanii muddin nabii tan argatanii waan kanan ofirraa baaftanii zakaa keessan qulqulleessanii warra baasuun dandeettan jedhanii ulamaa'inii hundumaan kennaa jechuudha. Isii walqixxoofti shorbaan bitamti wanni tun beekamtuudha suuparmaarkeetii irratti. Kanaaf ofirraa baasaa isiniin jedha. Wallaahu a'lam.